Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya Aisoo Tubers bakka
play selection ko active naaf taate jechuudha. Kana booda maalin godha isuma sana fu'een akka gaafan tuqe maal godha by default hojjetee naaf xumura jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Amma haala salphaadhaan hojjennee kaane jechuudha. Yeroo keenya baay'ee itti nuuf qusata jechuudha. Action paneliin Adobe Photoshop irratti hojii garaa garaa ni hojjeta jechuudha. Easily akka nuti time keenya qusannee itti fayyadamuu dandeenyu nuuf taasisa jechuudha. Yeroo tokko keessatti hojii baay'ee akka nuti hojjennus nu deeggaruu ni danda'a jechuudha. Egaan guyyaa irraa viidiyoon qabadhe isiniif dhiyaadhe kana fakkaata part 3dhaan wal agarraa hagasitti nagaan tura.